dhimma lafaa ilaalchise land use policy lafti Oromoon lafa isaati qabeenyaansa isa kana lafti kan uummataati kan abbaa lafaa kan ittiin jiraatudha kan mootummaan kijibee hammootummaati jedhee booda fuudhee qircannaa lafaaf tamsaasu tun ta'in lafti kan uummataati jenna kan isaaf baasus bifa isaaf toluun kan itti godhachuu danda'u uummatadha jenna ijoodha jennu waan herregnuuf dhimma lafaa ilaalchise inni kaan waan kunuunsaa naannooti environment Oromoon qabeenyaan isaa inni guddaan tokko naannoo isaa ilaalchise bifa idilee addunyaa wajjin wal fakkaatuun hansooressi dhufee inni akka midrook laga dambiitti waa ta'e quba qabdu Oromoon meeqa akka jifuu dhabee beektu isa akkasii kan hanqisuudhaaf bifa standardized ta'e tokkootiin imaammata tolchaa jirra jechaadha isaan kun ijoodha karaa biraa kan nuti xiyyeeffanne jiru waa'ee jiruu dhabees unemployment yeroo ammaa kana biyya kana keessatti akkuma hundi keessanuu beektan akkuma isin argaa jirrullee dargaggoon baay'ina uummataa miliyoonii 110 jiran kana keessaati persentiin 75 nama 15 amma umurii 30tti ka jirudha jedhu isa kana keessaa fiigariinsaa garaagaraa ta'u malee bakka garaagariitti gara miliyoonii 5 olitu jiruu dhabeessa ta'ee jira jedhu isa kana qeerroo gargar hiranii isa tokkoof mana bunaa bananii isa tokkoof lafa xinnootti kennanii dhibee qeerroo hiiku miti dhibeen qeerroon bilisummaa Oromoo kan inni qabsaa'e dantaa nama tokkoof dantaa mataa isaatiif mitanii obbolaansaa dhabe jijjiirama hawaasaa waliigalaa arguu barbaada jijjiirama hawaasaa waliigalaa kan fiduu danda'amu imaammata sanaaf ta'u biyya keessaa alaa akkamitti biyya alaarraa waa argachuu dandeenya imaammatooti biyya keessaa immoo akkamiitiin kan isaan jiruu dhaleessanii gochuu dandeenya qotee bulaa keenyarraa gara jijjiiramaatti yoo fiduu dandeenyu gara industiriitti fiduu dandeenyu akkamitti humni barate kun humni sammuu barate qabu kun jiruu irratti bobbaasa jedhuuf piroojeektii adda addaa tolfataa irratti qophaa'aa jirraa jecha isa kanaaf tokkoon yoon qophii imaammataa keenyatti seene isinillee nuffisiisa waliigala kananiin jechuu barbaadu filmaatatti deemna filmaata kanatu nagaaf dimokiraasii biyya kana keessatti fida jenneeti herregna nuyi akka keenyatti hoogganoota adda bilisummaa Oromoo akka isaan filamaniif miti kan addanaaf hannuti arguuf hawwinu ummanni Oromoo uf keessaa ijoollee isaa keessaa naa ta'u naa bulchu sammuu isaaniif abboomamu uummata isaaniif abboomamu heera biyyichaafis kabaju warra jedhee herregu filatee akka inni uf aangomsudha barbaanna sana keessatti sagalee isaa yoo aangomse adda bilisummaa Oromoo injifatee jenneeti gammachuu guddaa godhanna jecha kanaafu uf aangomsuudha wal faana hojjechuutu nurra jira daakaa bishaan daaknu kana wal faana daakuu danda'uutu nurra wal faana daakne wal faana ce'uutu nurra jira waajjira banattan keessanitti wal gurmassisuutu sinirra jira wal ijaaruutu sinirra jira waldaan dubartii waldaan dargaggoo kan qotee bulaa kan adda addaa tooraan haniin ijaaramiin bilisa bahuu hin danda'u han ijaarameetu bilisa bahuu danda'a wal ijaarama ammoo wal faana ijaarama sagalee keessan akka bakka barbaachise irra ta'u jabaadhaati irratti hojjedhaan jedha walii gala yaaddoon hin jiru jechuun dandeenya gaadidduu yaaddoon irra jira kana jechaan maal jechaan warri yoo nuti biyya binne malee biyyi nagaa ta'uu hin dandeessu nagaa ishee gochuun nurra hin jiru jedhanii wal ijaaranii hidhachiisanii goolii adda addaa uumanii ni jiru inni kun har'a Oromoon sabaaf sablammii safaana jiru wajjiniin akka inni nagaa hin jiraanne gochaa jira walii isaa keessatti bifa amantiitiin akka inni wal tuttuqusa gochaa jiru isa kana hundi keenya wal jala deemnee
sabaaf sablammiin nu keessa jiran akkatti jiraataa turre sini beeku gaaf tokkollee Oromoon ofirraa dhiibeen beeku isa kanaan mallee bifa ijaarsaan bifa gara bal'inaadhaan qabamuutu sarra jira walii keenya immoo ganda amantiidhaan sababa itti wal qoodnu waan nu hanqatu hin jiru waa hunda qaba Oromoo waa inni itti cichee irratti hojjechuun isarra jiru mirga waloosaati jechaadha karaa biraa akka dhaaba Adda Bilisummaa Oromootti sadarkaa lamatti waa hojjetaa jirra waan mootummaa biyya tokkoo nama goosisuu danda'u takkaffaa akkuma beektan filmaanni kun kan inni ta'uuf deemu waan lamaaf tokko mana marii federaalaa uumuuf lammeeffaan kan caffee Oromiyaa uumuuf ka caffee Oromiyaa uumuuf keessatti jaarmoleen Oromoo hanga dandahametti bifa nagaaf tasgabbaa bifa immoo wal fuulduran dhaabanneen akka isaan wal faana hojjetanii jecha qindoomina jaarmaa paartii biyyoolessa Oromoodhaa fi jaarmaa kafaa wajjiniin uumaa jirra inni kun nagaa fi humna tokkoon akka naannoo keenyatti bobbaanudha karaa biraa biyya guutummaa biyyaa irratti warra ilaalchi siyaasaa isaanii wajjiniin wal fakkaatu kana jechuun maaliin warra mirga waloof mirga nam tokko irratti ilaalcha nu fakkaatu qaban warra federaalizimii sabdaneessaa irratti ilaalcha nu fakkaatu qaban warra hiree ufiin murteeffannaa irratti ilaalcha nu fakkaatu waliin qaban wajjiniin laga ceenee yookiin ollaa keenya jaarmolee adda addaa wajjiniin qindoomina uumnee jirra isaan kana keessaa haga tokko maqaa dha'uuf jaarmiyaa warra Ogaadeen kan bilisummaa warra Ogaadeniif falmu wajjiniin jaarmiyaa warra Agaw wajjin jaarmiyaa warra Moochaa warra kaan wajjiniinis kan Affaar kan Qimaant fi kabiroo isaan kana wajjiniin qindoomina uumnee sadarkaa guutummaa biyyoolessaa irratti humna abdatamaa tokko taanee mul'achuuf tattaafataa jirra jechaadha. Isa kana bartanii keessumaa dargaggoon keenya qeerroon keenya kan bolaawwan keessan isin biraa itti kufan sana bakkaan gahuudhaaf yeroo isin itti naamusaaf jabinaan itti hojjettan yeroon isaa ammadhaa jenna isa kana gochuuf immoo ka durii caalaa wal ijaartanii naamusa godhattanii gaaffii fi deebii keessan lafa keessanii kan dhaaba jalatti hiriirtan addaan baafattanii yeroo itti hojjettanidha jenna amma dhaabni Adda Bilisummaa Oromoo fagootu hin ta'in isin keessa jira dhaabni Adda Bilisummaa Oromoo isin iddoo jira isin fuuldura jira kanaadhaaf isa kana hubattanii jabinaan akkasiin cimtanii irratti hojjettan ammallee irra deddeebiseetaniin isinii hima dhaaba obsaaf murannoodhaan qabsaa'uuf rakkoon xixiqqoon isheen akka har'aa arginu kun hoomallee miti akka waan guddaatti illee hin ilaalina isa kanaaf rakkoo ummata keenya irra jiru irra aanuudhaaf daran kana caalaa obsaaf murannoodhaan qabsaa'uu qabnaa isiniin jedha xumuratti kaniin jedhu Adda Bilisummaa Oromoo dhiiga ijoollee keessaniin lalisee hanarra as gahee isin jidduu jirudha isa kana bartanii dhaaba lafee gootowwaniin utubamee jiru kana kaayyoo ganama innitti lafa biyyaa baheetiin kaayyoo ganama innitti uforeege sana dhugoomsuudhaaf hundi keessanillee murannoo godhattanii akkasiin ammaa kaastanii ka durii irra caalaa kana dura waan goone jechaa komiti ka durii caalaa bifa qindoominaan akkasiin filmaata kana irratti bobbaatanii dabballoonni keenya gorsa isinii kennan hunda akka jala deemtanii bakkaan geessitan abdiin qabaa injifannoon aangoon kan ummataati galatoomaa. Ayyee kabajamoo jaal Dr. Shuggut Galataa kabajamoo jaal Daawit Abdataa kabajamoo jaal Laggasaa